Daawwattoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaan geenni keenya kan onnarraa maddee bakkuma jirtanitti sinaakum akkuma beekamutti torbee kana keessaa dhugaadhaa karaa sooshaal miidiyaa hawaasummaatii fi akkuma kanaan karaa YouTube chaanaalii keenyaatiinis gargar banneetis jira. Waa malee miti. Namni addunyaa kanarra jiru waa hedduu arga. Akkuma jiraatuun akkuma yeroo keessan umriin isaa dheerachaa deemuun waan ajaa'ibaatii fi akkasuma waan gaddisiisaa argaatis deema. Guyyaa hadhamoo waan ajaa'ibaa akkuma kan waan gaddisiisaa tokkos qabadheeti isinii dhufu. Namni fuulduratti ilaalanii fi namni ammoo kaayyoon isaa eessa deema jedhanii namoonni hedduun shakkaa ture. Kaayyoo isaatii fi yookiin ammoo mul'ata isaa guyyaa gabaabduu keessaa fi yookiin akkuma beekamutti jechoota gaggabaabduu ofii dubbatuun mul'ata ofii qabu nama ibsaatis deema. Yookiin namoota wal mormaa jiran lameen jidduutti ammoo namni tokko yoo gaafa waa dubbate yaada isaatii fi yaada nama tokkos kan qeequ yookiin ammoo kan jara lameen addaan araarsu ta'eetiin dhufa. Kanuma wal qabachuu fi oduu ajaa'ibaatii fi sagantaa ajaa'ibaa guyyaa hadhaa qabadheetiin isin dhufe bifa haarayaan kanamaafuu koottaa namoonni hangammaa maatii keenya ta'anis ammoo maatii keenya ta'a jechaa namoonni hangammaa maatii keenya taatanii jirtan ammoo viidiyoo kana sheer gochuun hanga dhumaa daawwachuunis asumaan. Akkuma beekamu sagantaan keenya guyyaa hadhaa keessumaanuyyuu waa'ee dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa fi gaafilee hawaasni Oromoo hedduun nu gaafachaa turtan keessumaanuyyuu kallattii sooshaal miidiyaa hawaasummaatii fi kallattiilee guruupii garagaraa keessan namoonni hedduun keessan gaafilee garagaraa nu gaafachaa turtan. Gaafilee isin nu gaafachaa turtan ammoo har'aa guyyaa har'aa kana kallattiidhaan keessumaanuyyuu kallattii miidiyaatiin osoo hin taane kallattii sooshaal miidiyaa hawaasummaatiin deebisee yookiin deebii kana gabaabsee isinii qabadheetiin dhufe. Ani akkuma beektan obboleessa keessan Riyad Bashir yeroo baay'ee karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitiin beekaatis turtan yookiin namoonni hedduun beektan akkuma kanaan har'as ammoo yeroo dheeraarraa ture kallattii Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitiin isinii dhufe. Kanumaafuu guyyaa har'aa namoonni hangammaa maatii keenya ta'in maatii keenya ta'anis asumaan affeerraa keenya eeyyeen gaafiin keenya guyyaa hadhaa keessumaan yoo dhimma ijoollee Saudi Arabiyaati. Dhimmi ijoollee Saudi Arabiyaa akkuma beekamutti namoonni hedduun keessan gaafilee garagaraa gaafachaa yookiin ammoo akkuma beekamu sagalee ijoollee Saudi Arabiyaa ta'uun kallattiilee garagaraatiin ibsachaa turuun kennaa fi keessanis ni yaadatama. Har'as ammoo akkuma kanaan Abiy Ahmad yookiin ammoo ministeeriin yookiin Prime Ministeriin Itoophiyaa Abiy Ahmad maal jedhe? Deebiin isaa hoo maal fakkaata? Ijoollee Saudi Arabiyaatiif ilaalchi inni qabu maalidhaa fi akeeka yookiin ammoo kaayyoon inni ijoollee Saudi Arabiyaa hangammaa tursiiseef maalidha ka jedhu ka waliin laalluta. मैं वीडियो खाना डालने वाले थे साउदी में मलकत इतना साउदी जाके ትክክለኛ ጥያቄ ነው መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የወጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች ራሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው መብታቸው ነው ትክክል ናቸው ተገቢ ነው ከነሱ አንፃር ከኛ አንፃር ደግሞ ፈተና አለበት ፈተናው ምንድነው ሰዎቹ ኢሌጋል ይሄዱ ናቸው ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል ብዙ ጉዳይ የሚወራው ቁጥሩ ደግሞ ከፍተኛ ነው መቶ ሺዎች ነው እና ዝም ብለን ብናመጣ አስረት namni yoo cal'ifne ijoollee kana kara biyyaatti deebifne namoonni kunniin nama kuma dhibba tokko olitti nama lakkaamu jechuudhaan ofii isaatii kan dubbachaa jiru Abiy Ahmad. Nama kuma dhibba tokko olii kana ammoo hanga ammaatti Itoophiyaa ta'uu isaatu waan nuuf ifa ta'ee miti jedhe. Namoonni kunniin namoota nama ajjeesanii biyyarraa bahanii kallattii kanaan kara Suudii deemuu isaaniitu wanni addaan beennu hin jiru jedhe. Gaafiin kuni maal fakkaata? Nama kamiifuu ifaa jechuudha. Ijoollee Saudii kara biyyaatti deebisuuf Abiy Ahmad qophii akka hin taanee fi yookiin ammoo hangammaatti wanni itti calliseef ammoo Itoophiyaa miti. Namoonni kunniin Itoophiyaa miti jechuudhaaf hangammaa itti ture jechuudha. Mootummaan Saudii ammoo akkuma beekamutti namoonni kun Itoophiyaadha jechuun kan guuraa jiru yookiin ammoo kan qabee hangammaatti mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Namoonni kunniin akkuma beekamu namoota afaan Oromoo dubbatuu fi akkuma kana namoota afaan Amaariffaa akkuma Tigiriffaa fi kallattiilee sabaa fi sablammoota biyya saniiti. Irra caalaan ijoollee Oromooti. Kanaafuu kun beekamaadha. Kanaafuu ijoolleen Oromoo Itoophiyaa miti jechuu barbaadaa jira waan jedhuun fakkaata Abiy Ahmad. Kanarraa waan hedduu namaaf ifatu. Akkuma beekamutti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan yeroo ammaa kana rakkoo hamaa saaxilamaa jiraachuun keessaan ni yaadama. Gaddi guddaan nutti dhagamus garuu balballi Abiy Ahmad banuu danda'u maalidha yookiin ammoo kara biyyaatti
kara biyyatti ijoollee kana galchuu fi fedhii akka hin qabne kan nutti agarsiisaa jiru. Kanaafuu falli ijoollee kanaa hoo maalidha waan jedhu ijoollee Saudi Arabiyaa Abiy Ahmed ijoollee kana kara biyyatti galchuu hin barbaadu. Ifaan ifatti kan dubbate ijoollee Saudi Arabiyaa ani zeegaa Itoophiyaa ta'uu isaanii maaliin beeka hin beeknu yookiin naan galu jechuu isaati. Namoonni kanneen ammoo kara biyyatti deebisuu fi rakkisaadha namni Itoophiyaa yookiin rakkisaa wanti ta'uu fi keessumaan iyyuu namoonni kunniin nabsee gadaayidha namoota lubbuu namaa ajjeesanidha jedhe. Namoonni lubbuu namaa ajjeesan biyyarraa baqatanii biyya Saudi Arabiyaa keessatti kan jiraachaa turan mee eenyu ragaa akkamii qabaa fi yookiin ammoo namoonni kunniin nama akkamii ajjeesan kan jedhu immoo gaafiin kun Abiy Ahmed ummanni Oromoo idil addunyaa jiruu fi akkuma kanaan biyya keessa jiru immoo gaafii kana yookiin ammoo maatii ijoollee kana karaa mootummaatti iyyachuu yookiin ammoo kallattii barbaachisu hundaan ammoo duula barbaachisu gochuun dirqama Oromummaati dirqama nuti ammoo walirraa qabnuudha kan jedhu. Falli ijoollee kanaa hoo maalidha? Rakkoo ijoollee kanaa argaatis jira. Rakkoon ijoollee kanaa Abiy Ahmed ta'uu beekameetis jira yookiin inni ammoo ragaa ofitti bahee jira. Kanaaf ammoo falli jiru maalidha waan jedhutu hallii guddaadha jechuudha. Halliin guddaan yookiin falli kun maalidha kan jedhu ammoo akkuma beekamutti namni kun rakkoon inni irra geessaa jiru yookiin rakkoon ijoollee kanarraan gahaa jiru maal fakkaata kan jedhu waan wal nu mamsiisuus miti yookiin ammoo waan nu shakkisiisuu miti. Sababni isaanii ammoo nama ajjeese. Ani Itoophiyaa ijoolleen kun Itoophiyaa ta'uu isaatu hin beeku jechaatis jira jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo idil addunyaa jirtan. Maaltu fala gaafiin kun gaafii keenya hunda yookiin ammoo gaafii koo gaafii kee gaafii ishee gaafii isaa ta'uu qaba jedheetiin aman. Kallattii biraatiin ammoo dhaabbanni UNHCR yookiin ammoo dhaabbanni idil addunyaa mirga dhala ilma namaatiif falmatu waan kana keessatti keessumaan iyyuu ragaalee jiru wajjin yookiin sagalee Abiy Ahmed kana wajjin keessumaan iyyuu hayyoonni Oromoo iddoo jirtanii kallattiilee dandeessaniin kara dhaabbata UNHCR'tti akka galchitan jechuun asumaan dhaamsa kooti. Maaliifi sagalee isaa wajjin namoonni kunniin nama Itoophiyaatii miti jechuun kaaduu isaati. Namoota Itoophiyaatii miti erga jedhee booda mootummaan idil addunyaa immoo namoota kana akka baqataatti iddoo barbaachisu qubachiisuu waan danda'uuf fala ijoollee kanaa lubbuu ijoollee kana bituuf yookiin ammoo lubbuu ijoollee kana aarsaa isaanii barbaachisu hunda kafaluun nuuf gahee keenya. Nuti ammoo ijoolleen kun Oromoo miti jechuu hin dandeenyu. Nama afaan Oromoo dubbatuu fi akkuma kanaan ijoollee Oromooti. Mataan abbaa isheetii fi akaakayyuu ishee beekuun nu barbaachisu. Kana jechuun namummaan wanti ilmi namaa tokko gaafa dhalatee yookiin ammoo lubbuu qabaatu namummaa isaatiif qofa lubbuu qabaachuu isaatiif qofa yookiin ammoo lubbuu qabeeyyii tokkoof yaaduu qaba ture. Garuu Abiy Ahmed ammoo waanuma hagas yaades hin fakkaatu. Kanaaf ammoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kallattii biraatiin ammoo keessumaan iyyuu odeeffannoo keenya kan biyyarraa argaa jirruu fi yookiin dhagaa jirru waan nama gaddisiisu kana malees keessumaan iyyuu warri loltoonni Abiy Ahmed yookiin ammoo Empire Itoophiyaa yeroo ammaa kana duula uummata Oromoo irratti banuudhaan keessumaan iyyuu kallattiilee garaagaraatiin uummata Oromoo ajjeesuu fi akkuma kanaan dararuu irratti yeroo keessa akka fuulleffachaa jiru kan argaatis jiru. Haa ta'u immoo uummanni Oromoo maal godhuu qabna maal godhuus qabdanii kan jedhu ammoo gaafii kee ta'uus qaba. Kana jechuun ammoo uummanni Oromoo idil addunyaa jiru yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee keessumaan iyyuu Shawaa lixaatii fi akkuma kana Wallagga keessaa yeroo ammaa kana buqqaatis jira. Sababni buqqaatii isaanii yookiin ammoo ajjeefamanii ammoo gubaa kan jiran addunyaa kanarratti nama reeffa gubuu yookiin ammoo akka aadaatti godhatee yookiin ammoo akka keessumaan iyyuu aadaa isaanii kan ta'e biyya Hindiiti. Garuu amma ammoo biyya Itoophiyaa keessattis ammoo reeffa namaa ajjeesanii kan gubaatis jiran kan ijaan agarsiise namni jiru. Addunyaa tanarratti waan arguu fi wanta dhagahu guyyaa guyyatti yookiin ammoo ajab jechaatis kan deemu. Namni tokko waan gaarii arguu fi addunyaa irratti kan dorgomu yoo ta'u garuu biyya Itoophiyaa san keessatti ammoo waan hamaa arguu fi addunyaa keessatti kan dorgomaa jiran fakkaata. Kanaaf ammoo keessumaan loltoonni Abiy Ahmed yookiin Empire Itoophiyaa Abiy Ahmed jalatti hirmaatanii yookiin ammoo Abiy Ahmed gololsanii deemaa jiran yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo ajjeesanii kan gubaa jiran kan argaatis jirru jechuudha. Kanaaf ammoo itti aansuun keessumaan iyyuu fannoon Amaaraa yeroo ammaa kana fannoo Amaaraa jechuun ammoo manni Oromoo hedduun ammoo maalii isaanii beektanii kan jedhus gaafii kana kan wal gaafan. Fannoo Amaaraa jechuun adda bilisa baasaa naannoo Amaaraa jechuun waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo
akkuma fannoo sanitti riphee lolaadha akkuma isaanitti jarri sammoo riphee lolaadha garuu ammoo fannoon yeroo ammaa kana mootummaa deeffachuun Wallaggaa keessa deemanii yeroo ammaa kanatti akkasuma kana Shawaa fi akkuma kanaan karaa Fiicheetti deemanii yeroo ammaa kana uummata keenya dararaa fi ajjeesaa kan jiran kan buqqisaatis jiran kanaaf ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo maal godhuu qaba hanga ammaatti ammoo maaliif callisee ilaalaa jira kan jedhamu gaafii kiyya gaafii keessan gaafii hunda keenyaas ta'uu qaba kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisuuf yookiin ammoo Amaarri Oromiyaa keessa jirtu biyyatti san gallakkistee akka baatuuf ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisu fudhachuu akka qabamu asumaan dhaamsa kooti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaa kanuma fakkaata sagantaa keenya kabiraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jedha kanumaan ammoo namoonni odeeffannoo keenya guyyaa guyyaan kallattiidhaan Oromiyaa irraa kan odeeffannoo haaraa yeroo ammaa kana yookiin ammoo guyyaadhaan ta'ame argachuu yoo barbaadan karaa OMT Media jedhuun keessumaan subscribe gochuu fi share gootanii jajjabeessuun komantii gootanii gaafilee keessan kallattii barbaachiseen duqunnamuuf asumaan karaan keenya banaa kottaa Oromiyaa waliin haa guddifnu keessumaan iyyuu sagalee uummata keenyaa haa taanu jechuunis dhaamsa kenna of ta'i jiraadhu saba keetiif birmadhu dhaamsa kiyya galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa ergaan kiyya har'a waa hedduu ilaala kanaaf yoo kan kaase kan irraa nu taala namuu imaltuudha bora sirraa deema taayitaa galawaare namni maaf wal saama yaa obboleessa kooti koo asiidhaama anjaf